Akkam oltan nagaa oollee jirra oolman gaariidha kan nagaan nu oolchu waaqi nu haa gargaaru. Yaadni keenya Abbushaa mana mukaa manni mukaa Abbush algaa wantoota garaagaraa baay'ee isaa hojjetuudhaaf haaromsuudhaaf waa baay'ee hojjetaa jira. Warreen bakka hin beekneef bootaa isiniif eeruu kennaa warri beektan immoo wanta bareeda hojjetatanii deemuudhaaf abdii guddaan qabna. Kottaa Abbushaa mana mukaati. Kottaatii fayyadamaa hojjechiifadhaa waan gaarii fudhadhaatii deemaa. Fakkeenyaaf algaa, TV stand, komodiinoo wantoota garaagaraa bakka waan mana keessa waan bareeduma mana keessatiif ta'an hunda ni hojjenna ni haaromsina. Haaraas ni hojjenna. Kottaatii fayyadamaa jalduu 15 YouTube channel kan hafe channel jalatti isiniif kenna. Seenaatii laalladhaatii wanta barbaadan nu ajajaa lakkoofsa bilbila keenyaa 940408986 kan jiru lakkoofsa fi haga email bahutti adreesii keenya isiniif kennaa. Galatoomaa subscribe like na share comment nuuf kennaa. Galatoomaa isiniin.